Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagamitti manni qonnaan bulaa tokko qabeenyaa waliin gubate. Manni gubate kan manguddoo waggaa 70 yoo ta'u, abbaan warraa Obbo Siyyuum Adinoo jedhama. Ilmi manguddoo kanaa dargaggoo Gadaa Siyyuum mana abbaa isaa kan gube poolisii humna addaa Oromiyaati jechuun himata. Ilma keessantu bosona jiraa isa fidaa jedhan. Ilmi keenya kun immoo eessa akka jiruu fi maalirra akka jiru hin beeknu. Nuyi akkuma nama kaanii ni barsiifanna jennee barnootaaf erganne achirraa gara inni deeme dhabne jedhan. Ilmi Obbo Siyyuum Adinoo bosona jira jedhame kun bara 2005 Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa waggaa 3ffaa muummee barnootaa seeraa akka turee fi yeroo sana as gara maatiitti akka hin deebine dargaggoon kun hima. Sababa kanarraa kan ka'e bara dabre eegalee humni mootummaa nu dorsisu jedhan Gadaan. Milishootni dhufanii ilma keessan fidaa yookaan isin ajjeesna jechuu eegalan. Nuyi garuu kallattuma inni jiru waan hin beekneef du'uu filanne jedhan. Namni tokko yoo hin ulfaayin eessaa dhalaree jechuudhaan himan. Gaafa duraa akkuma nama tokkootti waan barnootaaf barbaachisu kenninee fi Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa seeraa ture. Bilbilaas cufaa taanaan maalti jennee gaddaa turre. Sana booda gara itti bu'ee dhabne jedhan. Yeroo ammaatti waajjira mootummaa keessatti qacaramee hojjedhaa akka jiru kan BBC'tti hime dargaggoo Gadaa Siyyuum ani mootummaaf amanamaa ta'e iddoo iccitii natti kennametti hojjechaa jira jedha. Haa ta'u malee gara tokkoon immoo maatiin koo dararaa kan jedhu dargaggoon Gadaa maatii isaa balleessaa akka hin qabne hima. Wanti isin ajaa'ibu waa'ee siyaasaa dhiisaa maqaa mootummaa amma jirullee hin beekan jedha waa'ee abbaa isaa yeroo himu Gadaan. Taatee dilbata dheengaddaa ganama sa'a 12 irratti poolisootni humna addaa lakkoofsaan 30 ta'an gara qe'ee Obbo Siyyuum Adinoo deemuun maatiin manaa gadi akka ba'an erga itti himanii booda poolisootni mana keessatti ibidda qabsiisuu isaanii ilmi Obbo Siyyuum dargaggoo Gadaa Siyyuum dubbata. Maatii gadi baasanii manatti ibidda qabsiisan. Lakki jarri kun homaa hin beekan osuma jedhanii kun ibidda itti qabsiisanii gubanii deeman jedha. Dabalataan poolisootni humna addaa kunneen mana keessatti ibidda erga qabsiisanii booda namni akka birmatee hin dhaamsinee fi hanga manichi gubatee dhumutti dhaabbatanii irraa eegaa akka turan hima. Midhaanii fi meeshaalee manaa dabalatee wanti manicha keessa ture marti gubachuu isaas dubbata. Abbaan isaa baqachuu isaanii fi eessa akka jiran kan hin beekne ta'uu kan himu dargaggoon kun obboleettii isaa daa'ima umurii waggaa 12 dabalatee namoonni 30 ta'an dheengadda qabamanii hidhamuu isaanii himee jira.